Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya mataa odeeffannoo keenyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee aanaa Guutoo Giddaa jalatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'a irratti himataawwan haaraa sadii banuun isaa abukaatoon isaanii himan. Hayyuu Oromoo Profeesar Mohaammed Hassaniif beekamtiin kennamuufii jedhame. Komii hawaasni sababa bosonni hin ciramu jedhanii mormaniif aadde kolbaa dabalatee namoota nagaa humnoota milishaan ajjeefamanii jedhaman. Waamichi obbolaa gidduutti sagaleen qawwee haa callisu jedhu itti fufee kan jedhamuu fi waraabessii fi sareen waliin diinummaa qaban hafee lafee waliin qorqaa jiru kan jedhamanii fi humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa bilisiginnaa cabsuun nama lama ajjeesuun tokko ukkaamsuun fudhatanii deeman kan jedhu yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jechaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee aanaa Guutoo Giddaatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee gandoota baadiyyaa bakka Alamganaa jedhamutti humnoonni maqaa sakatta'iinsa jedhuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7 fi ganda duwwaa 3 irraa walitti dhufuun raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii Oromiyaa fi jedhu waliin konkolaataa sireeffii tokkoon fiigaa turan irratti fudhateen nama 11 battalatti ajjeesuun konkolaataa isaanii ittiin deemaa turanis hojiin ala taasisuun injifannoo galmeessuu beeksise. Abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'a irratti himataawwan haaraa sadii banuun abukaatoon isaanii himan. Bilisiginnaan guyyoota 10 dura himataawwan lamaan bilisa jedhamanii himata tokkoon murteen bilisummaa kan ittiin murame deetaa ministeera nagaa isaanii duraanii obbo Taayyeen himataawwan haaraa sadii irratti banamee jedhame. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'a akka ta'an obbo Abarraa Nugus himataawwan haaraa sadiitu irratti saaqame. Himanni kun har'a nu qaqqabe jechuun himan. Himataawwan haaraa banaman sadeenis gaaffiif deebii obbo Taayyee Danda'a toora miidiyaa hawaasaa Horni Conversation jedhamu waliin taasisanii fi hidhaarraa osoo jiranii tamsa'e jedhamu irratti kan xiyyeeffatan akka ta'anis himaniiru. Himataawwan haaraa sadeen kana keessaa inni jalqabaa himata obbo Taayyeen kanaan dura bilisa ittiin jedhaman keessaa isa tokko waliin akka wal fakkaatu eeruun himanni kun seera yakka bara 1996 bahe keewwata 257 kan ilaallatu akka ta'es obbo Abiraam himaniiru. Himanni jalqabaa fi humnoonni biroo waliin waloomuun hokkara kaasuun mootummaa filame humnaan diiguu kan jedhudha jedhan. Himataawwan haaraa aangawaa duraanii kanarratti saaqaman keessaa inni lammaffaa ammoo raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogoggorsiisaa ta'e dubbataniiru kan jedhu akka ta'e itti dabaluun dubbataniiru. Himanni kun haleellaa Iizii Kaabaa raayyaa ittisa mootummaa irratti raawwatamee fi dhimmoota biroo ilaalchisee odeeffannoon dogoggorsiisaa fi sobaa ta'e kennaniiru. Kunis miidiyaa hawaasaa Horn Conversation jedhamuun tamsa'e kan jedhu akka ta'e obbo Abarraan himaniiru. Himanni sadaffaan ammoo gaaffiif deebii Horn Conversation waliin taasisaniif kutaalee sadiin tamsa'eera sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbuu kan jedhudha jedhan. Himanni obbo Taayyee irratti saaqame inni lammaffaa seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 337 kan ilaallatu yommuu ta'u, himanni sadaffaan ammoo keewwata 244 kan ilaallatu akka ta'es dubbatan. Inni sadaffaa himata dhimma meeshaa waraanaa waliin kan wal qabatu himata duraan ittiin yakkamanidha jedhame. Aangoorraa erga kaafamanii booda hidhamanii himataawwan sadii kan irratti saaqame obbo Taayyee Danda'a dhimma isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti hordofaa turaniin manni murtichaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa Sadaasa 15/2018 ta'een himataawwan lamaan bilisa jechuun himatan sadaffaa heeyyama malee meeshaa waraanaa qabatanii argamaniiru kan jedhuun murteen balleessummaa irratti muree ture. Himata kana ilaalchisees abbaan alangaa fi obbo Taayyeen yaada adabbii akka dhiyeessaniif Sadaasa 24/2025 beellamee ture. Dhaddacha irrattis yaadaawwan adabbii salphisan 14 ta'an dhiyeessuu kan himan abukaatoon obbo Taayyee obbo Abarraa Nugus abbaan alangaa ammoo yaada adabbii cimsu tokko dhiyeessuus himaniiru. Manni murtichaa yaada bitaa fi mirgaa qoratee murtee laachuuf muddee 22/2025tti beellama qabateera kan jedhan.
Kana malees obbo Taayyeen himataawwan haaraa saaqaman sadeen irratti ittisa himataa akka dhiyeeffataniif mirgi wabii ilaalchisee immoo abbaa alangaa waliin falmii taasisuuf guyyaa wal fakkaataatti beellamni qabamuusaa obbo Abarraa Nigus hundee miidiyaatti himaniiru. Hayyuu Oromoo gameessi Profeesar Mohaammed Hassaniif beekamtiin kennamuufii jedhame. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa Joorjiyaa Atlaantaa sagantaa beekamtii kennuu sadaasa 29 bara 2025 adeemsifamuuf qophii jabaa taasisaa jira. Profeesar Mohaammed Hassan hayyuun gameessi Oromoo oolmaa guddaa uummata Oromoof ooluu seenaan isaanii dubbata. Hayyuun seenaa kun seenaa uummata Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti qooda jabaa qabu. Qabsoo Oromoo keessattis akkasuma gumaacha olaanaa gumaachan. Hayyuun gumaacha isaaniitiin maqaa guddaa horatan kun Profeesar Mohaammed Hassan hayyuu kanaaf beekamtiin kennamuu fi qophii jabaan taasifamaa jiraachuu koreen qindeessituu hundee miidiyaatti himanii jiru. Komii uummata bal'aa bosona Gujii aanaa Annaasorraa ganda Raayyaa Booddaa zoonii Qulloo Amunootti manca'uu bosonaa wal qabatee kolbaan waan mormiteef qaamni mootummaa milishaan bobbaase akka kolbaa miidhe hundee miidiyaatti himan. Sababa bosona abbaa qabeenyaatiif kenname haadholiin hedduun reebamanii akka jiran himaniiru. Sababa haadholiin reebamaniif ammoo abbootiin warraa isaanii mana hidhaatti waan guuramanii jiraniif bakka abbaan warraa isaanii hin jirretti bosona abbaa qabeenyaatti marii hawaasaa tokko malee dabarfamee waan gurgurameef hawaasni naannichaa waan dabarfamee bosonni kun abbaa qabeenyaatti gurgurameef bakka kana abbaan qabeenyaa qubsiisuuf dursanii abbaa warraa kaata'an hunda mana hidhaatti guuranii haadholii warraa isaanii yeroo doorsisuu yaalan aadde kolbaa waan dursitee dubbatteef qaamolee hooggansa milishaan ga'umsa hin qabne haadholii kanatti bobbaafamaniin miidhaa akka irraa ga'an jiraattonni himan. Abbaa warraa isaanii hundi guuramanii mana hidhaa waan jiraniif hawaasni aanaa Annaasorraa rakkoo tajaajila geejjibaa waan hin qabneef haadholii waliin ta'uun lubbuu ishee baraaruuf waliin ta'uun fageenya dheeraa miilaan deemanii gara mana yaalaa akka geessan himan. Aadde kolbaan reebichaan waan miidhamteef du'aa fi jireenya gidduu akka jirtu itti dabaluun dubbataniiru. Waamichi obbolaa gidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhu itti fufe. Waraanni waliinii Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuuf waamichi sagaleen dhukaasa obbolaa gidduutti haa callisu jedhu adeemsifamaa jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa waan hundaa ol nageenya barbaada kan jedhan namoonni duula kana adeemsaa jiran. Kanaaf namoonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisiisuu jedhu tamsaasaa jiru jedhame. Rakkoo siyaasa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furamuu qaba ka jedhu haa ta'u malee fedhiin hawaasa Oromoo nagaa lallabuu yoo ta'u mootummaan sadarkaa yaadaatti sagaleen qawwee haa callisu jechuu malee akkaataan sagaleen qawween itti callisu danda'u ulaa barbaadaa hin jiru jedhu hayyoonni Oromoo. Qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dursa sagalee dhukaasa Oromiyaa keessatti callisiisuu irratti waliigaluu qabu. Achii booda dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa, walabummaa, hiree murteeffannaa, hidhannoo hiikkachuu fi eenyu akka hidhannoo waliin akka turu irratti mari'achuu dimokiraasii fi kanneen biroo dhufuu danda'u jedhan. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa bahee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabu himu. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessuu akka qabu dhaamanii jiru. Baadiyyaa bakka hedduutti namoonni sababni saree guddifataniif keessaa ijoo waraabessii fi bineensi biraa halkan qabeenya isaaniirraa miidhaa akka hin geessifneef ittiin eeguufidha jedhama. Haalli kun garuu magaalaa Harargee Lixaatti argamtu masalaatti waan hojjetu mitii jedhan. Jiraattonni haala naannoo isaanii jiru hundee miidiyaatti himaniin waraabessii fi sareen michoomanii sareen waraabessa yoo argitu miira naasuu fi sodaa keessa seenuu waan dhiisan fakkaatu. Tarii sareen isin waraabessa akka eegduuf guddifattanii magaalaa walakkaatti balbala mana fooniirra waraabessa waliin michoomanii yoo ciciisan arguus dandeessu ta'aa jedhu. Akkuma loonii fi jabboonni wal keessa deemanii waliin marga dheedan magaalaa kanatti waraabessii fi sareenis balbala mana fooniirra naanna'anii lafee tokko waliin qorquu jedha. Obbo Toofiiq Ibraahim magaalaa masalaatti daldala mana fooniiti. Ganama yeroo foon bakka qalmaatti fidee dhufu waraabessii fi saroonni mana foonii isaa tarree galanii ga'ee keenya as kenni waan jedhaniin fakkaatu jedhu. Barii yeroo foon finnee dhufnu jedha obbo Toofiq waraabessii fi saroonni lakkoofsaan hedduutu qoonqoof nu eeggata. Balbaluma irra ciciisanii hanga dhufnutti nu eegu. Haftee foonii waan qoonqoo isaanii ta'u yeroo kenninuuf sareenis waraabessis walumaan nyaatu jedha. Erga jara lamaan kana sooruu eegalle waggoota 3 akka caalu kan himu Toofiq lakkoofsi waraabessaa kun gaaf dhibbaan kan lakkaa'amu ta'uu jedha.
Magaalaa kanatti ganama namnis waraabessis hin dheessu. Waraabessis nama hin dheessu, sareen hin dheessu. Lolaa fi walitti dutuunuu hin jiru jedha daldalaan kun. Waraabessonni kunneen erga waan qoonqoo isaanii argataniin duuba suuta jedhaniituma gara bosonaa qarqara magaalattiitti argamuutti deebi'uu jedhame. Taateen kun waan guyyaa mul'atu waan ta'eef jiraattota magaalattii hedduu hin raaju akka obbo Toofiq jedhanitti. Bushuraa Alii ogeessa kominikeeshinii aanaa shanan dhuugoo yoo ta'u waliin jireenya waraabessaa sarootaa fi namoota kana suura kaasuun hundee miidiyaatiif qoodeera. Akka inni jedhutti magaalichatti waraabessi guyyuma shir jedha. Re'oota magaalaa keessa jiranis hin tuqu. Karra banaa yoo arges hin seenuu jedha. Akkuma magaalaa Harareetti baratametti namoonni foon waraabessaaf afaaniin kennuun itti bashannanuu jedha. Akka Bushuraan jedhutti magaalattiitti sababa waraabessi guyyaa magaalaa dhufuun miidhaan haga ammaatti geessisee hin jiru. Jaalallii fi hariiroon waraabessaa fi saroota magaalaa kanaatti mul'atu garuu warra hajii ta'uu hima. Masalaatti hanga ammaatti waraabessi bakka waan jiraatu keessa socho'uun miidhaan geessise jiraachuu baatus ammaan dura Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Galamsoo fa'aatti mana seenuun namootarraa miidhaa yoo geessisu gabaafamaa ture. Humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa ce'uun Mooyyaaleetti miseensa bilchiginnaa tokko ajjeesuu fi jiraataa tokko ukkaamsanii butuun gabaafame. Sadaasa 24 2025 humnoonni nageenya Keeniyaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun magaalaa Mooyyaalee ganda Boolee yookaan Duwwaa lamatti obbo Abduubee Waariyoo Diidhaa bulchiinsaa fi nageenya gandichaa ajjeesanii jiraataa magaalaa Mooyyaalee biroo Waariyoo Gurraachaa jedhamu immoo ukkaamsuu jiraattonnii fi aangoonni magaalattii hundee miidiyaatti himan. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee akka yaada isaa hundee miidiyaatti himeen obbo Huseen Halkanoo sanbata xiqqaa sadaasa 22 2025 waaree booda naannoo sa'aatii 11:40tti humnoonni nageenya Keeniyaa daangaa Itoophiyaa seenuun konkolaataa sadiin mana jiraataa tokko kan Waariyoo Gurraachoo jedhamu deemuun to'achuuf yaalanii jedha. Jiraataan kunis aniyyoon yakka dalage qaama seera Itoophiyaatiin na to'ata malee qaamni seera biyya ollaa irraa dhufe na to'achuuf mirga hin qabu jechuun mana isaa keessa yeroof miira aariitiin walitti dubbachaa turan erga turanii booda erga walii galuu dadhabanii gara bulchiinsaa fi nageenya ganda Duwwaa lamaatti bilbiluun akka Abduubiin dhufu taasifamee jedha. Akkuma dhufeen kun daangaa keessa miti yoo rakkoon jiraate nuti to'ata jechuun bulchiinsaa fi nageenya ganda Duwwaa lamaa kan ajjeefame wajjin akka wal dhaban dubbata. Kanuma gidduutti osoo inni hin beekin miseensi nageenya mootummaa Keeniyaa tokko jilba isaa dhiituun lafatti kuffisee jedhan. Kana boodas yeroo kanatti shugguxiin isaa waan jalaa bu'eef osoo inni hin fudhatin shugguxii isaas jarumaan fudhachuun bakka itti kufee osoo ka'aa jiru rasaasaan ajjeesuun nama lammaffaa kan Waariyoo Gurraachoo jedhamu ukkaamsanii fudhatanii jedha obbo Huseen. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon of harkaa qabnu kan haga ammaa ture odeeffannoo biroo hanga walitti deemnutti nagaatti.